teenya magaalaa duukamii ammallee guddadhu kana jaalaa jimii laalisi nuufiifi akka hurjisamii namasii guddisee miseenaa saahimii yaata shoomaa girmaa abbaa namaa maraa gara laafeessa koo kan jabaannee garaa abbayyeessatti rakkataa gargaara seenaan kee guddaadha gara keenya jira hamtuu siin argini jabaadhu nu dura hamtuu siin argini jabaadhu adara manni duukamii suma faana jira nama saabaa isaaf yaandeegi jira namni akka keetii garuu eessa jira namni akka keetii garuu eessa jira biyya keetiif jettee waan hedduu hojjette magaalaan duukamii isiniin guddatte nagaa fi misoomaan badhaate mul'atte dhaga'eera gurraan argeellee ijaanii badhaasni fudhatte seenaa kee dubbatti yaata shoomaa girmaa bakka nu dhalatte yaata shoomaa girmaa bakka nu dhalatte bisiifaa godhuu nama akka caalu nama duwwaan isaa nama jira caalu nama saaba isaatiif seenaa gaarii dhaalu nama jechisaallee kan dhiibame yaalu rabbiin siifaa godhuu nama nama caalu namni biyya isaatiif waan gaarii hojjetu gammadee jiraata yoomillee rakkatu nama ofiif dhiisee saba isaaf jiraatu humna jijjiiramaa kan dhugaan hojjetu yaa sabboonaa dhugaa yaata shoomaa girmaa waan gaarii hojjechuun nantummaa daa'imaa dubbattuu miyaawii akkanaa diidammaa bakka yaadee rabbiin si yaa ga'uu galmaa bakka yaadee rabbiin si yaa ga'uu galmaa uummanni duukamii minarraa dhagaa ummata jaalalaaf ummata nagayaa sabaa fi sablammiin asitti walgaa har'aa fi borullee martuu ol danda'a waliin qoqqoodina afaan tokkota hiree tokkoon cimaa eeggadhaa nagayaa yoo hojjete namni bakka yaadeegaa yoo hojjete